Ijoolleen keenya baay'inaan gama YouTube deebitanii jirtan garuu deebitanii jirtani namoonni baay'ee shamarraa dhiiraan garuu YouTube sa'aatii guutuu isaatu rakkoo guddaadha. Seera YouTube beektanii miti. YouTube wamman guddaa lama isin irraa barbaada. Tokkoffaan subscribe 1000 takka, lammaffaan sa'aatii 4000 seera isaati waggaa tokko osoo hin gahin. Subscribe 1000 ni guutatani garuu sa'aatii 4000 gizee guutatani maallaqa lakkaa'u eegala. Sa'aatii 4000 booda akka maallaqa lakkaa'u eegalu beektani garuu sa'aatii irra guutachuu jabaadha. Kanaafuu sisteema garaagaraatiin namni fayyadamee kan sa'aatii guutatu jira. Har'a anis immoo aappii tokko bareedaa isiniif fidannufe. Viidiyoo irratti hojjechuun baay'ee gaariidha. Kanaafuu viidiyoo laayiviitti seentan sa'aatii 3 sa'aatii 4 fa'aa irratti taphattanii irratti haftanii karaa kanaan aappii kanaan sa'aatii guyyaa 12 guyyaa waan ta'e keessa isiniif guuta sa'aatii keessa hin laallata. Ni beektanii miti kana cufaayyuu. Har'a immoo aappii akkaataa isin guutattu isin agarsiisa. Yalla. Boleewwan kiyyaa warri YouTube bira dalagaattanus ta'e namoonni hedduun gara YouTube dhufee jira Oromooni. Kanaafuu viidiyoon keessan tarii viidiyoo danuu ta'uu hin danda'u wanti isin hojjechuudha kaatanii. Kanaafuu viidiyoo sisteema ittiin guuttattanu sa'aatii jechuudha. Sa'aatii ni beektanii miti seera YouTube. Akkaawuntii wanta irratti jijjiirtanii namaan akkas naa godhettanii daftanii irraa akka guuttattanu sa'aatii guuttattanii viidiyoo keessan immoo yeroo gadhiifattanutti maallaqa hanguma ta'e akka isin isaabuuf isin fayyada sa'aatiin kuni. Kanaafuu jalqaba pilaastora keessa seentanii tiyyi aappii buufattanii aappiin kun sababni inni gaarii ta'e Google keessa taphachiisa. Aappiin bakka tokkotti nama 10 taphachiisullee hedduun ni jira. Inni kun nama 10 taphachiisa aappiin kuni. Kanaafuu aappii kana meenaa laala. Erga akkasitti barreeffattanii booda biroozerra akkaanti ni dhufa laakno akkaanti isin dhufa aappii kana buufattan jechuudha. Aappii kana buufattanii garuu aappiin keessa hedduudha an kan isin agarsiisu kana isin garuu karuma feetaniin buufachuu dandeessanii. Kunis biroozera yaani waan sa'aatii dabaluudha sisteema an kan hin beeku kan isin agarsiisa. Aappii kana waggaa buufattanii fuulli isaas kanuma fakkaata afuritti taphachiisa jechuudha. Akkuma mallattoo irraa qabu kana bakka afurii taphachiisa. Sababni isaa warri waayifiitti fayyadamtanu fa'aa warri bilbila lama qabdanu akka namni isiniin dawwalle cuftanii dawwalee hin kunne gizee raftanu banaatti dhiifattanii raftani. Kanaafuu oppiin goonee seenname gabaabinumatti isin agarsiisa. Oppiin goonee seenne anamma waan hin taphachiisee jiruuf gubee na barbaada gubeen deebisee buuse. Akkuma argaa jirtan aappiin xiqqoodha naaf bu'aa jira. Eeggadhaa ofsaan 56 gahee jira. Install bu'ee jira jechuudha. Saffisaan humna qaba shabakaadha jechuudha. Humna shabakaatiin wanni aappiin xiqqoodha wanti jabaala keessan guutuu hin jiru jechuudha. Aappiin kun Google taphachiisa wanti inni gaarii ta'e. Google immoo hin beektani gaa. Warri kompiitara qabdanuu fa'aa saffisaan isinii taphachiisa baay'isee. Kompiitara irratti fa'aa takkatu guuttattanii. Taayib gaa amma oppiin goonee seenname. Walumaa ilaaltanii asirratti na hubattan isin aappii buufachuun rakkoon qabu aappiinis rakkoo takka hin qabu akkanatti isinii dhufa ulaa afur isinii fidaa amma ulaa arfanuutu hin banattani an amma istaarti bakka jettu kana bakka ulaa tokkoffaan seene isin agarsiisa asirratti googilii keessa na fide jechuudha. Kanaafuu bakka inni googilii keessa na fide kana asirratti maal barreessitanii yaa o taa YouTube jechuu barreessitani tuqaa com jechuu barreessitanii itti rukuttani sarchi godhee YouTube barbaadee isinii fida. Gizee inni isinii fidee kunoo YouTube isii kanatti rukuttani isii gadii bakka liinkiin jirtu kanatti akkaan rukuttani. Ifa isiniif ta'e akkasitti isinii fide miti YouTube xiqqoo isa akka adda deebitanii bakka sarchii kanatti bakka waa barreessanutti maqaa YouTube keessanii barreessan amma Rio Show jedheen barreeffadha Rio Show maqaa YouTube keessanii barreessaniitiin kanaafuu sarchiin itti godha bakka sarchii godhan beektan miti Rio Show akkaanti naa dhufee jira YouTube keenya naa dhufee jira profaayilii isaan gad tuqadha. Isin sila pilaayilistii tarachuu qabdanii viidiyoo bakka tokkotti jechuudha mee YouTube keessa galeen isin agarsiisa ifame pilaayilistii waan ta'e sana. Pilaayilistii jechuun asirra fakkeenyaaf viidiyoo keessan kana hundasaa bakka kana dhuftanii akkana tuqaa 3 tuxxanii bakka pilaayilistii jettu isii wal akka haati rukuttani.
ammas gadda barfattanii isii kanas akkana gootan isa kanas akkana gootan isa kanas akkana gootan isa kana viidiyoo hunda asirraa qabdan bakka viidiyoo kana xuxxanii la bakka viidiyoo jedhu kana xuxxanii viidiyoo asirratti hojjettan hundasaa tuqaa sadi xuxxanii bakka seef pilaayilistii jettu kana pilaayilistii tarattanii hundasaayyuu ifa siniif ta'e pilaayilistiin immoo kunoo isa kana pilaayilistii bakka jedhu kanatti gidee harattanii an amma viidiyoo tokko dogoggoraan bakkee galche malee tan deebisa ammaayyuu pilaayilistii isa olii kana jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo hunda isaa keessaan qaba bakka tokko taree. Kanaafuu achitti taphachiisuu anna fayyada. Bakka takka tareen qaba gizee fixe itti dabarfata. Amma ifa siniif ta'eera miti? Ifa siniif ta'ee jira miti? Kanaafuu mee viidiyoo amma kanaan addeebisee ilaalamee dhaqee asirratti viidiyoo isa kana pilaayilistii keessa galee jira garuu achitti bakka takkatti naarree malee bakka takkatti hin deeffadha amma deemee asirratti goggaa hinaa dhufee jedha miti amma bakka ammaa tuqeennaa asirratti naa fide eessa keessa galfatta jedhe. Kanaafuu an viidiyoo jechuun maqaa tolfadhe isinis maqaa isaa moggaafa bakka tokkotti barreeffattanii kunoo bakka neewu pilaayilistii jettu kan akkana gaxxuxxanii maqaa isaa barreeffattanii isii kan ammoo akkas gootanii puubilikii irra kaatan akka namni isiniif argu. Kanaafuu ani immoo maqaa barreeffadheen jira miti isa kanatu iyyee qophaa jira miti pilaayilistii jedhee tuqeetan bakka pilaayilistii kana tuqee bakka viidiyoo jedhu kana tuqeetan sana booda dan isiitu kana gaditti tuqa. Amma viidiyoon suni pilaayilistii keessa naa seenee jira jechuudha. Pilaayilistii kana keessa naa seenee jira jechuudha. Gama dakaa keessa naqee ilaalame. Naa seenee jira jechuudha akkuma argattanu. Kanaafuu pilaayilistii keessa bakka tokkotti argattan isii asirraa haa nan guba amma. Ifama. Hin gubbatu dhiisaati isa bara biraan isin agarsiisa. Haa ta'u viidiyoon kiyya bakka tokko jira walumaa gala isin gadi kun tokko bakka takka tareen jira jechuudha viidiyoo kiyya isa olii viidiyoo 27. Kanaafuu bakka ammaatti yoo deebine bakka kanatti riyoo shoo kana gizee dhufne akkeessaan gizee bakka kana isinii fide pilaayilist viidiyoo garana bakka pilaayilist jettu kana akkas gachuu qaaftani mee walumaan laalla. Pilaayilist jechuu gachuu qaaftanii akkana ol harkiftan xiqqoo pilaayilist intarneetii naa fide jira pilaayilistiin naa fidee jira kunoo. Kanaafuu isin kanarratti gaxxuxxani. Akkanatti xuxxanii hogga kaatanii bakkuma viidiyoo keessan isa jalqabaa kanarratti walitti harattanii viidiyoo keessan akkana garru kuttani. Amma hojjechuu eegala jechuudha viidiyoon kiyya. Agartanii? Viidiyoon kiyya xiqqoo booda hojjechuu eegala jechuudha. In hojjeta isiniif kiyya didee jira amma garuu Taayib inni lammaffaas istaartii bakka jedhu kan xuxxanii warri kompiiteeraa ni hojjeta bakka takkatti garuu kiyya gatii bilbila ta'e jennaan hin hojjetu. Kanaafuu bakka Google jedhu kanatti isa lammaffaa isin agarsiisaara. tuqaa.com jettanii barreessanii sarchi gootan ammoo. Kanaafuu amma gizee akkanatti dhufu ol harkiftanii bakka YouTube jettu qofa kanatti kan harkuttani. YouTube hogganni akkanatti dhufee sarchii bakka kanatti ammas maqaa keessa maqaa YouTube keessanii barreeffatan ani Riyoo Shoo jedheen barreeffadha. Riyoo Shoo barreeffadheen jira sarchiin godha ammoo. Akkanatti hogganni dhufee profaayilii xuxxani. Akkana sila pilaayilistii keessaa qabdanii akkanatti harkiftanii pilaayilistiin sa'aatii isinii dabala akkanatti rukuttani. Pilaayilistii keessa rukuttanii xiqqoosi akkana ol harkiftanii warri kompiiteeraa guddisee fida akka kanaa miti jabaala cinqii godha ta'e malee. Asirratti intina naa gochuu didee diskitooppii saayitii naa gochuu didee tu kompiiteeraatii bareedduu ture. Kanaafuu bakka viidiyoo keessa irratti akkana rukuttanii akkana rukuttanii isiniif taphata kiyya amma taphatee ture duraan diduun mala yoo gubdanii buuftanii yookiin immoo rakkoon qabu marraa tokko isinii taphannaanuu isa gadii kanas akka gootan isa gadii kana tokko gootanii ulaa hundattuu akkanii taphachiiftan jechuudha. Obboleewwan kiyyaa sa'aatii haala kanaan guuttattani. Aappicha immoo maqaa isaa barreeffatanii buufattanii yoo feetan diskiripshinii jala yuutuubii telegiraama kiyya jalaa buufachuu ni dandeessani. Amma isiniif yoo ta'e miti istaartii inni kunis inni kunis adda addatti taphachiisa isiniif adda addatti taphachiisa. Akkaawuntii garaagaraatiin adda addatti isiniif taphachiisa. Kana fakkaata obboleewwan kiyyaa galatoomaa sa'aatii kanatti guuttadha rabbi. Waan kana irratti warri gama YouTube dhiyeenya dhuftani waan YouTube irratti koomentii naa barraa isiniif hin deebisa. Hundaayyuu nan deebisa garuu kan YouTube immoo ariitiin isinii deebisa. Maaliif ijoolleen keenya akka guddatan hin barbaada waan ta'e jennaan galatoomaa.